Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa har'aan tanas barnoota herregaa kutaa torbaffaatiin isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis gilgaala keessa deebii boqonnaa afuriiti. Gilgaala keessa deebii boqonnaa afurii herrega kutaa torbaffaati. Mee gaaffii tokkoffaa irraa haa eegallu. Maxxantuu ibsamoota aljeebraa armaan gadii ibsi jedha. Egaa akka maxxantuutti gaaffii tokkoffaadhaaf akka maxxantuutti kan jiru negeetiiva takka. Akkasuma baadhaaf negeetiiva 10 takka, caadhaaf 3 jala 5ti, 3 jala 5ti. Akkasuma daadhaaf negeetiiva 5 jala 7, eedhaaf takka, faadhaaf takka jala 2tu akka maxxantuuti jechuudha. Akka maxxantuutti kan jiru isaan kana jechuudha. Inni itti aanu gaaffii lammaffaa irra yoo dhaynu gaaffii lammaffaa. Tole gaaffii lammaffaa tarmoota lamaxaa iskuweerii hir'isuu xaa ida'uu lamaa keessatti kana keessatti tarmoonni gaafa jedhu ibsamni kun ibsama aljeebiraati. Gaafa addaan babaafnu lamaxaa iskuweerii kan jedhu tarmii tokko koomaa jennee negeetiiva xaan tarmii tokko akkasuma lama kan jiru akkanatti yogguu addaan babaafnu tarmoota kana kophaa kophaatti yogguu adda baafnee barreessinu akkanatti tarreessinaa jechuudha. Sadaffaa irratti yoo dhufne sadaffaan kanneen armaan gadii keessaa ibsama aljeebiraa kan ta'e adda baasii jedha. Ibsama aljeebiraa kan ta'e adda baasii yeroo jedhu aarra kan jiru ibsama aljeebiraati. Baarra kan jirullee ibsama aljeebiraati. Akkasuma daarra kan jirullee ibsama aljeebiraati. Eerrallee kan jiru ibsama aljeebiraati. Gaanis ibsama aljeebiraati. Kanarraa kaafee kaan ibsama aljeebiraatiin maaliif yoo jenne mallattoo walqixaa ofirraa qaba. Mallattoo walqixaa ofirraa qabu ibsama aljeebiraatii hin jenne jechuudha. Ibsama aljeebiraatii hin jenne. Kanaafuu ibsama aljeebiraa mallattoo walqixaa ofirraa hin qabne kanaatu ibsama aljeebiraa jedhama jechuudha. Gara gaaffii afuraffaatti yoo dabarre gaaffii afuraffaa yoo ilaallu kunis baay'ee salphaadha. Ibsamoota armaan gadii keessaa kanneen tarmoota wal fakkaatoo ta'e addaan baasi jedha. Kanneen tarmoota wal fakkaatoo ta'e addaan yoo baafnu tarmoota wal fakkaatoodha kan jennu aarra kan jirummaa wal fakkaatoo miti. Tarmoota wal fakkaatoo miti. Akkasuma daarra kan jirullee wal fakkaatoo miti. Baarra kan jirus tarmoota wal fakkaatoo miti. Maaliif paaworii ekspoonentiin isaanii garagara waan ta'eef. Amma kun eerra kan jiru kun tarmoota wal fakkaatoodha. Maaliif xaayaa fi negeetiiva 2 jala 3 xaayaa jechuun jijjiiramaa wal fakkaataa keessa jira waan ta'eef. Akkasuma caarra kan jiru tarmoota wal fakkaataadha. Maxxantuu isaanii garagara malee qubeen abaacaadha. Kun garuu negeetiiva 23 qaba. Negeetiiva 23 qaba. Asitti poozitiiva takka qaba. Kana garagarummaan isaanii malee tarmii wal fakkaataadha jechuudha. Faarra kan jirullee tarmii garagaraati. Kun qaadha. Kun immoo faadha waan ta'eef paaworii isaatii miti. Asirratti qubeenuu garagara waan ta'eef tarmii garagaraati jechuudha. Akkasuma gaarra yoo dhufne tarmii garagaraati. 6 W fi 6 W iskeerii garagara kunis garagara. Akkasuma haarra yoo dhufne 5 caa kiubii daa kiubii fi 5 caa kiubii daa iskuweerii 6 kunis garagara tarmii garagaraati jedha. Tarmii garagaraati jechuu ni dandeenya jechuu kanaas. Tole shanaffaarra yoo dhufne hirmaattota
shanaffaa irratti maal jedha? Hirmaattota 6,72 iskeerii jedha. Egaa 6 hirmaataa kan ta'e 6 hirmaataa kan ta'e takka 2 3 hirmaattota kan ta'e jechuudha. Hirmaattota kan ta'e akkasuma 6 hirmaataadha. Xaanis hirmaataadha. 2 xaanis hirmaataa, 3 xaanis hirmaataadha. Akkasuma 6 xaalleen hirmaattota 6 xaati jechuudha. Hirmaattota 6 xaa yeroo tarreessinu akka kana ta'a. Inni biraa immoo hirmaattota 72 xaa iskeerii. 72 xaa iskeerii. 72 xaa iskeerii. Xaa iskeeriidhaaf egaa takkaaf ni hirama. 2 ni hirama. 2 ni hirama. 3 ni hirama. 3 ni hirama. Akkasuma 4 illee ni hirama. 4 illee ni hirama. 8 ni hirama. 8 ni hirama. 9 ni hirama. 12 ni hirama. 12 ni hirama. 18 illee ni hirama. 18 ni hirama. Akkasuma 36 illee ni hirama. 72 ni hirama jechuudha. Isuma barreessine kana bira xaa yoo keenye illee ni hirama. Xaa yoo bira keenye ni hirama jechuudha. Isa amma akkana barreessine kana bira takka xaa, 2 xaa, 3 xaa, 4 xaa, 8 xaa, 9 xaadhaaf, 12 xaadhaaf, 18 xaadhaaf, 36 xaadhaaf, 72 xaadhaaf kanneen hundaafuu ni hirama. Hirmaattota 72 xaa iskeerii yogguu jedhu. Isuma asitti takka xaa jennee kana 2 xaa jennee xaa iskeerii yoo goone kanaafis ni hirama jechuudha. Asitti iskeer goone kanas iskeer, kanas 12 iskeer, asitti illee 9 xaa iskeerii, 8 xaa iskeerii, 4 xaa iskeerii, 4 xaa iskeerii, 18 xaa iskeerii, 36 xaa iskeerii, 72 xaa iskeerii kana hundaafuu ni hiramaa jechuudha. Kun hirmaattota yookiin qooddattoota 72 xaa iskeeriiti jechuudha. Gara gaaffii jahaffaatti yoo dabarru himoota walqixaa sararaa armaan gadii seera daddabarsuu waliigitaa gargaaramuudhaan furii ja'a. Seera daddabarsuu waliigitaatti gargaaramuudhaan yoo nuti qorru maal ta'a? Tokkoffaa irratti maalidha? M hir'isuu 8 walqixa negeetiiva 9 ja'a. Amma gaa maal goona asirratti? M hir'isuu 8 bakka jiru kanatti ida'uu 8 jennee walqixa negeetiiva 9 ida'uu 8 yogguu jennu asii 8 fi 8 negatiiva fi pozitiiva waan ta'eef wal balleessaa. Immiin keenya walqixaa namni tokko qarshii 9 sirraa qabaatee 8 yoo kenniteef jechuudha. Negatiiva takka ta'a jechuudha. Negatiiva takka ta'a irratti. Baarratti yoo dhufne immoo baarratti tole baarratti maal ja'a? 15 yaa ida'uu 2 walqixa 10 takka ja'a. 15 baay'isuu jechuun 15 yaa mataa 15 baay'isuu 2 jechuun ammoo 30 ta'a. Walqixa 10 takkaati. Egaa asitti 30 irraa 30tu irrachuu qaba. 10 takka irraa illee 30tu irrachuu qaba jechuudha. 10 takka asitti 15 yaa nu hafa walqixa ni ta'a. Namni tokko qarshii kana qarshii 10 takka irraa 30 hir'isuu jechuun 10 takka irraa 30 fuune jechuun negeetiiva 19 ta'a. Kana jechuun namni tokko qarshii 30 sirraa qabaa 10 takka kenniteef jechuudha. Karaa biraa 10 takka kenniteef jechuudha. Hiruu 15 jenna. Hiruu 15 yeroo jennutti yaan keenya walqixa ni ta'a. Negeetiiva 19 jala
15 ta'a jechuudha. Jala 15 ta'a jechuudha. Itti aanee caarratti maal jaa 4 hir'isuu 5 4 hir'isuu 5 immaa wal qixa ni ta'a negatiiva 23 ta'a. 4 hir'isuu 5 jechuun negatiiva takka ta'a. Negatiiva takka kana alaan emmiitu itti baay'ata wal qixa negatiiva 23 jaa. Egaa negatiiva takka baay'isuu maa jechuun negatiiva maa jechuudha wal qixa negatiiva 23 jala negatiiva takkaa takkaatiif irra bakka lachuuttuu negatiiva takkaa as cinaa jira waan ta'eef jechuudha. Negatiiv maal ni badaa asittillee negatiiv maal ni badaa emmiin keenya wal qixa ni ta'a 23 ta'a jechuudha. Emmiin wal qixa ni ta'a 23 ta'a jechuudha bakka emmiitti. Daarratti kan jiru yoo daleenuu ammallee daarratti lama baay'isuu 3 jennaan. Lama baay'isuu 3 jechuun 6 ta'a. Ammallee lama baay'isuu naan lama naa ta'a. Wal qixa negatiiva 6 ta'a. Wal qixa negatiiva 6 ta'a. Asii 6 as jirtuun poozitiividha waan ta'eef hir'isuu yoo goone dirqama waan asii goone gamanatti illee godhuu qabna. Hir'isuu goona asii wal balleessee lama naatu nu hafa lama naa wal qixa ni ta'a. Negatiiva 6 hir'isuu 6 jechuun negatiiva 12 ta'a. Jala lamaaf irra naan keenya wal qixa ni ta'a negatiiva 6 ta'a jechuudha. Naan keenya wal qixa ni ta'a negatiiva 6 ta'a. Tole inni itti aanu eerra kan jiru yoo ilaallu eerrattis negatiiva 9 baay'isuu 4 ta'a hir'isuu 5 wal qixa 12 ta'a 6. 9 negatiiva baay'isuu 4 jechuun 4 baay'isuu 9 jechuun 36 ta'a. Negatiiva 36 ta'a negatiiva qaba. Okay. 9 baay'isuu negatiiva 5 jechuun poozitiiva 45 ta'a. Wal qixa 12 ta'a. Egaa negatiiva 36 ta'a. Asii 45 kun poozitiiva qaba waan ta'eef asitti masaanuu isaatti finna. Waan asitti masaanuu isaa 45 irraa hirrifne gamanatti illee wal qixaa achitti mallattoo wal qixaa kanaa achitti 45 irraa hir'isuu qabna jechuudha. 12 irraa 12 negatiiva irraa 45 irraa hirrifna. Kana jechuun namni tokko qarshii 12 sirraa 12 kun poozitiiva garuu asirratti 12 poozitiiva waan ta'eef walirraa yeroo irratti qarshii 45 namni tokko sirraa qaba. Garuu qarshii 12 irraa kenniteef jechuun 12 yoo keessaa kennitu 45 irraa qarshii asitti 30 fi qarshii 33tu hafaa jechuudha. 33tu hafaa negatiiva 33. Asitti immoo negatiiva 36 negatiiva 36 ta'a. Negatiiva 36 ni bada. Asitti ta'an kophatti hafaa ta'a wal qixa ni ta'a. 33 jala 36ti. 33 kunis 3 fi hiramaa 10 akka gahaa. Akkasuma 36 illee 3 ni hiramaa 12 gahaa 10 akka jala 12 ta'a jechuudha. 10 akka jala 12 poozitiiva 10 akka jala 12 ta'a jechuudha. Inni itti aanu faarratti kan jiru faarra kan jirus yoo daleenu himni kun hima firaashiinidha. 8 hir'isuu 3 jala 3 wal qixa ni ta'a. 3 jala 2ti gama lachuutu amma
jahaan baay'ifna. Jaha asumatti jaha sadiif gaafa hirru sadiif irraa jaha sadiif gaafa hirru lama ta'a. Lama baay'isuu lama baay'isuu 8 jechuun 16 ta'a. Akkasuma lama baay'isuu 3 lama baay'isuu 3 jaha ta'a. Ammallee jaha hiruu lamaaf jaha asitti jirtan lamaaf gaafa hirru 3 ta'a. 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 9 ta'a. 3 baay'isuu 3 9 ta'a. Kana booddee 16 ta'a. Hir'isuu jaha wal qixa 9 hajuu gama lachuu jaha irratti idaana. Asirrattis jaha irratti idaana. Kana booddee 16 asii 16 ta'a. Kana 16 irraa asitti immoo 15 ta'a. Kun 9 da'uu jaha jechuun 15 ta'a. 15 jala 16 15 jala 16 jenna. Xaan keenya wal qixani ta'a. 15 jala 16 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaarra kan jirus maal ja'a? Takka hir'isuu 3 ta'a. Takka hir'isuu 3 ta'a. Jala 2 wal qixa 7ti. Gama lachuu akkuma jirutti 2 yoo baay'ifne 2 baay'isuu takkaa jechuun 2 2 baay'isuu negeetiiva 3 negeetiiva 6 ta'a. 2 baay'isuu 7 as jala 7 kana jala takkaa jira waan ta'eef rakkoon qabu. 2 baay'isuu 7 jechuun wal qixa 14. Egaa asitti 2 baay'isuu takkaa jechuun 2 isaan kana jala 2 jala jira. As jala illee 2 jira. As jala immoo takkaa jira. Kana booda 2 2 gaafa hir'atu akka ta'a. 6 2 gaafa hir'u 3 ta'a. Ammallee 14 takkaaf 4 ta'a. 4 ta'a. Kana booddee asii negatiiva takkatti finna. Takkarraa takka 0dha. 14 irraa takka 14 irraa takka hogguu fuunu 13 ta'a. Kana booddee negatiiva 3 ta'a nu hafa. Negatiiva 3 ta'an wal qixa 13 jala negatiiva 3 asitti illee eeruu negatiiva 3. Kanaaf gatiin xaa keenya meeqa ta'a? Gatiin xaa wal qixani ta'a. Negatiiva 13 jala 3 ta'a jechuudha. Negatiiva 13 jala 3 ta'a. Inni itti aanu H'dha. H irra kan jirus bifuma kanaan kan dalagamudha. 5 xaa hir'isuu 2 jala 7 wal qixani ta'a. Takka jala 2ti. Kanas dhima kana guutummaa isaa hawaaxaa jara kana lamaanii ka 7 fi 2 meeqa? 14 baay'isuu asiin 14 itti baay'ifna. 14 tarree kana guutuun baay'ifna. Asuma 14 kana gaafa 7f hirru 14 7f gaafa hirru 2 ta'a. 2 baay'isuu 5 2 baay'isuu 5 10 ta'a. Akkasumallee ammas 14 hiruu 7 2 ta'a. 2 baay'isuu 2 2 baay'isuu 2 4 ta'a. 14 hiruu 2f 7 ta'a. 7 baay'isuu takka jechuun 7 ta'a. Kana booddee jijjiiramaa gara jijjiiramaatti goona. Asii 10 ta'a wal qixani ta'a. Asii 4 ida'uu 4 jennaa 7 irratti illee 4 ida'uu qabna. 4 irraa 4 badee 10 ta'a wal qixani ta'a. 7 ida'uu 4 jechuun 10 takka jala hiruu 10 goona. Xaan keenya wal qixani ta'a. 10 takka jala 10 ta'a jechuudha. 10 takka jala 10 ta'a jechuudha. Akka
tuuta furmaataatti jechuudha. Inni itti aanu immoo gaafuma jahaffaa jalaa aayidha. Gaaffii jahaffaa jalaa aayi. Gaaffii jahaffaa jalaa aayi bira yoo dhufnu aayin tole lama jala sadii xaa'ii ta'uu afurii ja'a kana itti baay'ifna dura isuma hammattuu keessaa kana baay'isuu qabna. Lama xaa jala sadii ta'a ida'uu lama baay'isuu afurii saddeet jala sadii ta'a wal qixanii ta'a ammallee shan baay'isuu shanii digdamii fi shan xaa shan baay'isuu shanii digdamii shan xaa ta'a digdamii shan xaa jala jahaati ammallee shan baay'isuu torba soddomii fi shan jala kudha shanii jenna. Amma egaa inni wal qixaa kun akkanatti bifa kanaan yoo kaamu mee kan salphachuu malu haa salphifnu akkuma jiru kanatti kan salphachuu danda'u haa salphifnu yoo jenne fakkeenyaaf asitti 35 kun shaniif yoo hirre 35 yoo shaniif hirre torba ta'a 15 illee yoo shaniif hirre sadi ta'a torba jala sadii ta'a jechuudha. Amma karaa biraatiin asii inni jijjiiramaa qabuu fi jijjiiramaa hin qabne gar tokkotti yoo dabarsinu asii lama xaa jala sadii bira dhaquu kan qabu 25 kana hir'isuu 25 xaa jala jaha jenna wal qixa asii 8 kana wal qixa achi gaafa dabarsinu 8 jala sadiin torba negatiiva torba jala sadii negatiiva torba jala sadii hir'isuu 8 jala sadii ta'a 8 jala sadii ta'a. Kana booddee asii hawaaxaa isaanii yoo fudhanne hawaaxaan isaanii jaha ta'a. Jaha hiruu sadiif lama baay'isuu lama afur ta'a. Jaha hiruu jaha jechuun takka ta'a takka baay'isuu 25 jechuun 25 ta'a. Asitti ammoo inni kun negatiiva torba hir'isuu negatiiva 8 jechuun negatiiva 15 jala sadii ta'a. Negatiiva 15 jala sadii ta'a. Kana booddee asitti kan nu hafu immoo afur xaa hir'isuu 25 jechuun namni tokko qarshii 25 sirraa qabaate qarshii 4 qabda. Qarshii 20 takka jala jaha xaa. 20 fi takka negatiiva xaa jala jaha wal qixanii ta'a. 15 negatiiva jala sadiiti. Kana booddee fuggisoo kanaatiin baay'ifnaa jechuudha. Gama lachuuttu fuggisoo isa kanaatiin hogguu baay'ifnu asitti jaha jala 20 takkaati. Asitti illee jaha jala 20 takkaatiin hogguu baay'ifnu kun wal balleessaa xaa wal qixanii ta'a. Asitti yoo salphifne sadiif takka jaha sadiif lama ta'a. 15 kunillee sadiif yoo hirru 5 ta'a. 20 takka illee sadiif yoo hirru torba ta'a. Asitti egaa 5 baay'isuu lamaatu nu hafa. 5 baay'isuu lamaa jechuun 10 jala torba ta'a jechuudha. 10 jala torba negatiiva moo poozitiiva yoo jenne poozitiiva ta'a jechuudha. Maaliif asitti 20 takkaan kun negatiiva cinaa qaba ture gaafa as dabree ittiin baay'atu 15 kunis negatiiva cinaa qaba waan tureef asii jaha jala 20 takkaa negatiiva ture. Negatiiva baay'isuu negatiivaa bakka kanatti poozitiiv nuuf kennaaf. Kanaafuu poozitiiva
poozitiiva kudhan jala torbaa ta'a jechuudha. Kudhan jala torbaa nuu kenna. Inni itti aanu gaaffii torbaffaa furmaata himoota walqixaa armaan gadii tuuta waliigalaa U cinaa isaatti kenname keessaa barbaadi ja'a. Mee tuuta asitti kenname U kana keessaa yoo barbaanne jechuudha. As keessatti bakka sagalxaa bakka jedhu kanatti bakka xaatti negatiiva takka yoo buufne negatiiva takka baay'isu sagal jechuun negatiiva sagal kennaa. Negatiiva sagal hir'isuu 32 walqixa 4 ta'a. Kun hin ta'u. Tuuta furmaataa ta'uu hin danda'u. Tuuta furmaataa negatiivni takka tuuta furmaataa ta'uu hin danda'u. Ammallee 0 yoo bakka buufne 0nis tuuta furmaataa ta'uu hin danda'u. Takka yoo buufnellee tuuta furmaataa ta'uu hin danda'u. Takka yoo buufnellee tuuta furmaataa ta'uu hin danda'u. Mee 4 haa buufnu. 9 baay'isuu 4 bakka xaatti 4 yoo buufne hir'isuu 32 goone walqixa 4 nuuf kennaa yoo ta'e tuuta furmaataati jechuudha. 9 baay'isuu 4 jechuun meeqa 36 36 hir'isuu 32 walqixa 4 36 irraa 32 hogguu fuunu 4 ta'a 4 walqixa 4. Kanaafuu kan mirkaneessu as keessaa kamii 4tu mirkaneessaa jechuudha. 4tu mirkaneessa. 4 qixa kanatti kan argamu 4. Afurtu mirkaneessaa jechuudha tuuta kana keessaa. Inni itti aanu immoo baarra kan jiru yoo ilaallu 17 ida'uu shanxaa walqixa 22 ja'a. 17 ida'uu shanxaa walqixa 22 ja'a. Mee asirratti kamtu mirkaneessaa jennee bakka kanattis takkaatu nu mirkaneessa. Kana ijumaan laallee beekuu dandeenya. Fakkeenyaaf 17 ida'uu 5 fi meeqa yoo waliin baay'ifne 22 nuu kenna. 5 fi takka yoo waliin baay'ifne 5 17 fi 5 17 fi 5 walqixa 20 fi 2 nuu kennu 17 fi 5 jechuun 22 walqixa 22ti. Kanaafuu as keessaa kan mirkaneessu kamii takkaatuun mirkaneessaa jechuudha. As keessatti takkaatuun mirkaneessaa. Caarratti kan jiru immoo negatiiva 2 xaa ida'uu negatiiv 2 xaa ida'uu 3 walqixa 13 ja'a. Kanaas bakka tan akka mirkaneessu 6. Mee 6 haa galchinu. Negatiiva 6 osoo hin taane 8. Negatiiva 2 baay'isuu 8 ida'uu 3 walqixa negatiiva 13 nuuf kenna jechuudha. Negatiiva 13 nuuf kenna. Negatiiva 2 baay'isuu 8 jechuun negatiiva 16 kenna. Negatiiva 16 irratti 3 jechuun negatiiva 13 kenna jechuudha. Kana jechuun namni tokko qarshii 16 sirraa qabaa 3 yoo kenniteef qarshii 13 sitti hafa jechuudha. Kanaafuu negatiivni 13 walqixa negatiiva 13ti. Kanaaf 8tu as keessaayis 8tu mirkaneessaa jechuudha. Daarratti kan jiru kamtu mirkaneessaa tuuta furmaata as keessa jiru kana keessaa yoo jenne okay 6 baay'isuu mee 6 baay'isuu meeqaa yoo jenne 13 irraa hirrifne 67 nuuf kenna. As keessa tuutni furmaataa hin jiru. Maaliif 3 baay'isuu yoo jenne 3 baay'isuu negatiiva 3 baay'isuu 6 jechuun negatiiva 18. Negatiiva 18 hir'isuu negatiiva 13 hin ta'u jechuudha. Negatiiva keenyaaf 6 baay'isuu negatiiva 3 yoo baay'ifne hir'isuu 13 yoo jenne negatiiva 18 namni qarshii 18 irraa qabaa 13 yoo fit dabaltee qarshii 30 fi takka negatiiva walqixa ni ta'a. Negatiiva 67 ni ta'a hin ta'u. 3 yoo buufnes akkasuma. Kanaafuu lakkoofsa kanarraa
akka agarruutti vaaliyuu guddaa kan qabu negatiiva 3 irraa kan hafe hin jiru waan ta'eef tuuta furmaataa maandhee kenname keessa hin jiru jennaan jechuudha. Maandhee kenname keessa tuutni furmaataa hin jiru jennaani. Himoota jechaa armaan gadii gara hima walqixaa sararawaatti jijjiiruudhaan furii ja'a. Hima walqixaa sararawaatti jijjiiruudhaan furuun kanaatis baay'ee salphaadha. Yeroo muraasa takka booddee kaniin isiniif gadhiisu ta'a. Dhiifama guddaa isiniin jecha har'aaf barnoota keenya asuma irratti dhaaba. Warreen maatii taatan maaloo hadaraa daawwachuu irratti baay'ee jabaadhaa. Akkasumas sheer waliif godhaa. Warreen maatii hin ta'in immoo saabskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa. Maaloo nallee hin ifatinaa warri kutaa torbaa nallee hin ifatinaa. Komentiin keessanillee baay'ee na bira gahaa jira waan ta'eef haaluma yerooti. Kanaaf dhiifama guddaa dhiifama isin gaafachaa. Kunis akka waliigalaatti yoon ilaalu baay'inaan ilaalchuun yookiin ilaalchi xiyyeeffannaan warra kutaa torbaa dilas kan nama gammachiisu miti. Baay'een keessan kan hirmaattanii hirmaachiftan barattoota biraatillee yoo ta'e kaniin itti dabalee amma ammatti isiniif gadhiisu ta'a. Jabaadhaa jabaadhaa jabaadhaa. Har'aaf asuma irratti dhaabaa. Nagaan naaf turaa. Nagaan naaf